jaallattuutiin na ilaaluu. Subscribe isinii godhaniiru. Yoo isaan isinii hin goone ta'e amma ariitiidhaan akka isaan isinii godhan gaafadhaa. Ijoollee attam jirtu? Fayyaa keessanii naguma? Anaan na beektu? Ana abbaa maatii jedhamaani. Warri na beektani na beektu. Warri kanaan dura nan argine immoo ani abbaa maatiin jedhama. Ilaa mandaraa tokko keessa ijoollee lamatu jira. Tokko maqaan isaa Abdii jedhama. Inni tokko immoo Bortolaa jedhama. Bortolaan maa inni? Bortolaan mee har'a miti boris tola jedha. Boris Bortola jedha. Iftaanis Bortola. Abdii jechuun immoo maal jechuudha? Abdii jechuun immoo abdachuu, irratti of gatuu, waan harkaan hin qabatin haaraa wanta ta'e abdii godhatanii taa'uu jechuudha. Inni tokko immoo Bortolaa jedhaniin har'a bayees har'a tolaa miti gumcaan sun jechuudha. Boriin hin tolaatti tarii hin tolaa bor jedhaniiti kan isaan baasaniif. Geddaruufis danda'u booddee nama dadhaanii akka isin keessa Bortolaa kan jedhamu akka hin jirre yoo jiraates immoo Bortola. Kanaaf Bortolaadhaaf Abdiin hiriyaadha. Walii wajjiniin gara mana barumsaa adeeman. Yoo illee kubbaa taphachuu yoo barbaadan walii wajjiniin hin taphatu. Kanaaf Bortolaan yeroo hundaa yaadni isaa yaada gaarii miti. Waan gaarii kana yoo hin hojjenne yoo jedhellee Abdiin Bortolaan akkasitti miti akkasitti hojjenna malee jedhee waan dubbatuuf baay'ee Abdiin ittiin siqu. Mana barumsaa dhaquudhaaf yoo inni waame wajjiniin deema. Gaaf immoo haadha kootii wajjinan deemaa deemi jedhee biraa hafa. Gaaf tokko akka ta'e Abdiin haadha isaas abbaa isaas hin jaallata. Dubbii isaanii illee hin kabaja. Waan dubbiin Waaqayyoo akkas waan jedhuuf haadhaaf abbaa kee kabaji umuriin kee akka dheeratuuf jedha. Umuriin namaa umuriin ijoollee kan dheeratu baraa yoo haadhaaf abbaa isaanii dhaga'anii sodaachuu miti ijoollee. Sodaachuu miti. Haadhaaf abbaa keessan sodaachuu utuu hin ta'in kabajuudha. Kabajaan itti siqxanii wanta isin barbaachisu wanta isinirraa barbaadamu hojjechuudhaan isaaniin gammachiisuudha. Bortolaaf Abdiin garuu seenaa addaa qabu. Gaaf tokko akka ta'e Abdiin abbaa isaa baay'ee kabaja. Wanta abbaan isaa hin jaallanne kophaa isaallee yoo ta'e hin hojjetu. Abdiin abbaa isaa hin jaallata. Baay'ee jaallata. Jaalalarraa kan ka'eef immoo yoo kophaa isaa deemu yoo waan tokko isa qunname abbaa isaa yaadachuudhaan abbaan koon jaallatu kana jedhee hin hojjetu. Yookiin wanta afaan namaa keessaa ba'eessa hin taane hin dubbatu. Yoo abbaan isaa bira hin jiraanne illee hin hojjedhu lakki abbaan koo natti gaddaa jedha. Gaaf tokko isinittan himaa mana barumsaatiituu deebi'anii Bortolaadhaa wajjiniin taphataa haasaa utuu deemanii Bortolaan waan tokko argee. Dallaa namaa keessaa burtukaanii bishaate ija namaatti bareedu argee. Argitee?
abdii kottu ilaali jedhee abdii argisiisee abdii wanta addaatti fakkaatee maal inni jedheen ilaali maal amma kanarra utaallee dallaa kanarra utaallee yoo dhannee ciranne beeysa miti bishaateeraam jedheeni abdiin garuu yaada kanaa wajjin waliin galle lakki Bortolaa kuni beeysa miti kuni koo hannaam hatuun nurra hin jiru maali kuni mukarra jira mukarraa yoo ciranne eenyutu nu arga ay abbaan koo hin jaallatu anko abbaan koo hin jaallatu abbaan kee eessatti si arga eessatti si arga abbaan kee yoo na arguu baate iyyuu abbaan koo ani kana gochuu koo yoo baree natti gadda lammata nan amanu wanta natti dubbatutti wanta na hojjechiisutti iddootti na ergutti nan amanu dubbii koo akka inni amanuun barbaada na amana ammoo inni abbaan keessan isin amana miti isiniin hin amanamtu miti ijoolli amanamaa ta'a amanamaa nama waaqayyoon sodaatu taatanii akkasiin guddattan barbaadaan abbaan maatii an kanan barbaadu akkasin naamusa gaariidhaan akkasin guddattan barbaadaan isin keessaa yookiin hiriyaa naamusa gadhee qabu kan filate yoo jiraate gorsa lakki kun barbaachisaa miti jedhaani haadha keessaniif abbaa keessan kabajaa jaalladhaa burtukaana sana arganii gaafa jedhanii Bortolaan kottu dallaa kana yaamnee dhannee cirannaa jedhee gaafa inni jedhu lakki hin naqu jedhee dhaabatee hafee Bortolaan garuu fiigee dhaqee dallaatti ol ba'ee burtukaanii cirachuudhaaf ol ba'ee gidee inni muka burtukaanii bira ga'u warri burtukaanii dhaabbatanii warri cirachuudhaaf qophaa'aa jiranii fiigaatti dhufanii arganii nama gaddisiisa Bortolaan isaan jalaa ba'uudhaa jedhee dallaatti ariitiidhaan ol ba'ee irraa mucucaatee kufee lafee isaatu cabee nama gaddisiisa ijoollee ilaa namni akkasuma ijoolleen yoo wanta hin taane hojjette iddoo ejjettu waan hin beekneefi lafeen cabuun ijji buruquun dhiigni gadi nam'uun hin qunnama dhaabatee ilaalee abdiin baay'ee gaddee fiigichaan gara mana isaatti deemee dafee fiigee deemee warri sun Bortolaa qabatanii isanni kuferraa isa isaan rukutantu caalee egaa dhageessu waan namaa hin tuqinaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha yaa ilma koo gorsa abbaa keetii dhaga'i barsiisuu haadha keetiis hin tuffatin ijoollummaa keessatti waaqayyoon yoo sodaattan guddinni keessan gaarii ta'a yoo ajajamtan eebba biyya lafaa kanaa nyaattu maal jedhe Bortolaan kan inni jedhe abbaan kee eessatti si arga jedhe miti abbaan koo yoo na arguu baateyyuu yoo dhaga'ee nan amanu si'achi amanamuu barbaaddu abbaan keessan haati keessan akkasin amanan barbaaddu abbaa keessan haadha keessan yeroon isiniin jedhu haati keessaniif abbaa keessan warra isin godhateetu hin ta'in duwwaatu hin ta'in warra ollaa keessanii warra umuriidhaan guddatan warra isin caalan isaan hundumtuu yagguu isin gorsan hin tuffatinaa ilaa jaalala waaqayyoo keessatti guddadhaa fedhi waaqayyoo isin irratti raawwatu
guddinni keessan karaa Waaqayyo Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluudhaan guddaa ta'u. Warra biyyaaf, waldaaf, maatiif gargaaran akka taatan ammaa ka'aatii gorsa abbaa keessanii, barsiisuu haadha keessanii hin tuffatinaa. Waaqayyo isin gargaaru. Ciao. Gorsa akkasii, barumsa akkasii, fakkeenya akkasii argachuudhaaf maatii miidiyaa maatii duukaa bu'aa. Warri immoo subscribe hin godhatin dafaatii haadha keessaniif abbaa keessaniin subscribe godhaa jedhaatii akka isaan isinii godhan gaafadhaa. Nagaatti. Bye bye. Jaallattu itti na ilaalu. Subscribe isinii godhaniiru. Yoo isaan isinii hin goone ta'e amma ariitiidhaan akka isaan isinii godhan gaafadhaa.